Hello, akkam jirtu fayyaadha. Tasfaayin jedhama. SQL Afaan Oromootiin barachuu jalqabne irratti fufna. Kun kutaa sadaffaa SQL'dha. SQL Afaan Oromootiin. Viidiyoo keenya darbe keessatti akkamittiin akka daatabeezii akka uumnu ilaalleerra. Daatabeeziis uumneerra. Har'a daatabeezii sana keessatti gabatee yookiin tables warra jennu uumna yoo yeroo qabaanne. Garuu gabatee uumuudhaan dura kanaan dura kutaa dhiifama viidiyoo jalqaba irratti haasofne gabateen tokko laallee wal fakkaataa tokko duwwaa baachuutu irra jiraata. Gabatee kana lamman isaa walitti maknee gabatee guddaa tokko goone yoo uumne waan baay'ee baduu danda'a. Yegguu gabatee sana query goonu yegguu riippoortii keessaa baasnu daataan yookiin informationiin isa keessaatii gaafannee baasnu sun duplicate ta'uu danda'a yookiin daddabalee baay'achuu danda'a barbaachisaadhaan ala. Kanaaf jecha gabatee yegguu uumnu gabatee dhimma tokko irra duwwaa, fakkeenyaaf kun waa'ee uummataa duwwaa, kun waa'ee barattootaa duwwaa, kun waa'ee lafaa, kun waa'ee afaanii, kun waa'ee magaalotaa. Akkanatti dura gabatee keenya qopheessuu qabna. Qopheen duraa kanadha. Akkana gochuudha baannaan akkuma silasiin jedhe gabatee eegguun wal riippoortii barreessinu riippoortiin keenya duplicate jechuun daataa namti sararri tokko jechuun sararri tokkoon kun al lama sadii deebi'ee dhufuu danda'a eegguun riippoortii barreessinu jechuudha. Kanaaf sanaa booda gochuudhaaf sana akka hin taane gochuudhaaf akkana gochuu qabna. Tokko kanadha kan godhamu. Lammata eggii akkana goone booddee gabateen kun akkamittiin akka walitti hidhaman haala mijeessuu qabna. Yoo walitti hidhuudhaa baanne booddee gabatee kanaaf kana walitti gabaasa keessaa barreessuu hin dandeenyu. Kanaaf akkuma malaaltan fakkeenyaaf kana jechuun uummata jechuun furtuudha. Primary key hundumti isaanii primary key qabu. Primary key jechuun furtuu kan gabatee kanaa kan ta'e jechuudha. Primary key kun gabatee isaanii keessa yogguu jiraatan primary key ta'u. Kana yoo ilaalle kunis furtuudha. Garuu furtuun kun kan magaalaatu hin taane kan naannooti. Kanadha. Furtuun kan naannoo kanaa gaafa gabatee biraa keessa deemu foreign key jedhama. Foreign key jechuun akkuma hiikasaa furtuu diaasporaa jedhu. Diaasporaa namaaf anyway akka biyya biraa yookiin iddoo isaatiin ala akka jiraatutti foreign qaama kanaan ala kan ta'e, alagaa kan ta'e jechuudha. Gabatee kanaaf alagaa kan ta'e garuu furtuu ta'e garuu gabatee kanaaf alagaadha iddoo kanaa dhufe waan ta'eef gaafa akkana godhamu gabateen kun walitti hidhama jechuudha. Gatii sababa kana akkuma kana gabatee amma furtuu kana ammas asumattis qabna. Gabatee kanaaf gabatee kana walitti hidhuudhaaf. Gabatee kanaaf gabatee kana walitti hidhuudhaaf ammas waan akkana gochuu qabna. Kan walitti hidhamu qabaatu hidhamuu qaba. Fakkeenyaaf kan afaanii gabatee barataa keessaa kan dhufe kana asitti primary isa ta'e kana asitti gabatee barataa gabatee afaanii keessatti furtuu alagaa furtuu kan biraa ta'e gabatee kanaaf gabatee kana walitti hidhuutu irra jiraata jechuudha. Kana gochuudhaafi wanti nuyi yaaduu qabnu maaltu walitti dhufaadha. Daataa kamtu
gabatee kamtu gabatee kamii wajjiniin walitti dhufeenya qabaadha. Amma akkuma ilaallu gabateen furtuun gabatee naannoo gabatee hunduma keessa jira. Iddoon beekaa dhiise malee fakkeenyaaf as keessa hin jiru. Booddee maaliif akkan dhiise barreessu nutti agarsiisa yoo gabatee kana walitti dhufuu barbaanne yoo primary foreign key as hin jiraanne maal akka goonu booddee isinitti agarsiisa yoo rakkoon akkanaa uumame. Kanaan ala kan naannoo daataan kun hundi waa'ee naannoo waan ta'eef furtuun primary key kan gabatee naannoo iddoo baay'ina isaanii keessa akka inni kaa'amu godheera. Maaliif yerooni fakkeenyaaf yooni roga kana hin qabaanne yookiin tarree kana toora kana hin qabaanne isa kana asii argadhee isa kanaan fuudhee walitti hidhee asiitii kana itti gargaaramuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kana balleessuu nan danda'a yoon barbaade. Yoon kana balleesse sababoota asii fooreenkii kanaatiif jara kana asii fudhadhee gabaasa koo guutuu gochuu nan danda'a jechuudha. Wanti nuyi jalqaba gochuu qabnu kanadha. Kun akka gabatee nuyi qopheessinuutti akka daataa nuyi qopheessinuutti waan godhamudha. Waan seera kanadhaa kana follow gochuu qabdu waan jedhamutti. Gabateen kun gabatee kanatti hidhata qabaa. Gabateen information yoo fakkeenyaaf gabaasni gabatee kanaaf gabatee kana walitti hidhee yookiin gabatee kanaaf gabatee kana walitti hidhanii barreessuun na gaafatamuu danda'u jira. Kan jedhurraa kaaseetu kan primary keyidhaaf foreign key kana kan walitti iddoo adda addaatti keessa kaa'uun nurra jiru jechuudha. Kana qopheeffachuu qabna eeguu gara gabatee SQL keessatti gabatee uumuun dura kana qopheeffachuu qabna jechuudha. Eegii kana qopheeffanne booddee garri biraa kan itti deemnu wanti nuyi as keessatti tuullu fakkeenyaaf asii dhiira saala waa'ee saalaati lakkoofsadha. Asii dhiira dubartii jennu malee waa'ee saalaa miti kan as keessatti kana keessa keenyu waa'ee lakkoofsaati. Kanaafi daataa type yookiin gosti daataa keenyaa kun inni as keessatti kana jalatti tuullu maalidha? Maqaa naannoo jalatti daataa akkamiitti tuulla? Lakkoofsadha moo qubeedha moo true falseedha moo gosa daataa SQL'n fudhatu beekuu qabna jechuudha. Kanarratti sirriitti beekuu qabdu. SQL'n daataa adda addaa qaba. Isinitti agarsiisa. Yoo w3schools.com deemtanii link kanarraa argitanii SQL fi MySQL'n gosa daataa adda addaa qaba. Kan isinitti agarsiisu barbaachisaa. Isinis hunda isaaniitti isinitti dubbisuu dandeessu. Tokko karakter jechoota qubee varchar jechaaf qubeen egguu walitti makamee barreeffamu. Binary egguu duwwaa fi tokko egguu ta'u. Waan adda addaa qabna as keessatti gosa adda addaa. Kun hundi isaa warra qubeerraa ka'anidha. Warra lakkoofsarraa ka'an immoo boolean true false fa'aa gaafa qabnu. Kun boolii wajjin boolean wal qixxeedha. Integer nuti gargaaramnu gara amma integeriif int kan tilmaamaman isaanii tokkumadha. Lakkoofsa jarri kun warra lakkoofsaati. Okay. Float yoo waan desimaalii qabu qabaana ta'e fakkeenyaaf yoo mindaafaa ta'e wanti nu barreessinu yoo waa'ee mindaafaa ta'e mindaan saantima gatii qabaatuu fi float godhuu qabna. Fakkeenyaaf yoo waa'ee ho'inaafaa ta'e waa'ee ulfina kiiloofaa yoo ta'e float gochuu qabna. Kunis dabliinis filootiidha wajjiniin tokkodha. Warra kana daataa gosa daataa kana beekuun irra jiraata jechuudha. Nuti
kana keessatti ammaaf kan itti gargaaramnu tarii buuliyaan itti gargaaramuu dandeenya, inti ittiin gargaaramna yookiin inti jedhe ittiin gargaaramna, filootii ittiin gargaaramna yoo waa'een filootiidhaan wajjin lakkoofsi dhufu jiraate. Kana malee varchar itti gargaaramna jechoota fi qubee fi lakkoofsa fi special character kan akka ND faa lakkoofsa special character irra jedhaman percent jara kana faa yoo wal makkee gatii dhufuu danda'uuf itti gargaaramna jechuudha jara kanatti. Yookiin immoo yoo qubee xixinnoo qubee lama akka sadii faa yoo qabaatu ta'e character warra jedhamu kanatti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Kana malee warra kaan baay'ee ittiin gargaaramnu garuu beekuudhumaaf iddoo kana dhuftanii kana yoo dubbistan caalatti argattu jechuudha. Kan biraa kan itti gargaaramuu dandeenyu data type kan biraa tokko guyyaadha. Guyyaa gosa adda addaatiin barreessuu dandeenya. Guyyaa duwwaa yoo waggaa ji'a guyyaa yoo foormii kanaan barreessina taanee kanatti gargaaramuu dandeenya. Kun foormii biraa qabaata. Kun immoo sa'aatiidha wajjiniin eeguu yoo kaa'uu barbaanne kanatti gargaaramna. Time stamp yoo waggaatti gargaaramuu barbaanne agguu difaan goona waggaan eessa akka ta'e dijiitii 4 kan qabaatu jara kana jechuudha. Akkanattiin waa'ee guyyaas akka daataa gosa tokkotti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Kana kan define gochuu qabnu jechuudha gaafa daatabeezii keenya uumnu. As furtuu uummataa kana keessatti daataan keenya maal fakkaata? Maalidha? Asoo maalidha? Inni kunoo maal fakkaata? Daataa maalidha? Akka malaallutti kana define goona kan kana hundumaa define goona kan kana define goona kan kana define goona jechuun adda baasnee daataan kun maal akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Akkuma argitan garri caalaan yeroo baay'ees furtuun yeroo baay'ee intiidha. Furtuun maaliifi furtuun itti fufuu qaba. Dirqama kana ta'uu danda'u vaarkaarii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf asitti yoonii akkana dabalee kan akkana godhee inuma ta'a itti fufuu danda'a. Garuu intiir jennirraati gara vaarkaariitti jijjiirama. Maaliif lakkoofsaa fi qubeetu wal makee waan ta'eef vaarchar namoonni akkuma itti waamu garuu karaakter kan hundaa waan dhufeef vaarkar jedhama. So akkana yoo ta'e vaarkar ta'a. Garuu inni duraa yoo isa duraa ta'e inni kun garuu int yookiin intijeriidha kan itti gargaaramnu. Kanaaf intijerii baay'ee qabna. Jarri kunis intijeriidha. Gatii lakkoofsa namaa ta'ee fi fakkeenyaaf dabilii yookiin immoo desimal ta'uu hin danda'u. Namni tokkoof walakkaan hin jiru waan ta'eef, namni lamaaf walakkaan, namni 1,000 walakkaan hin jiru waan ta'eef yeroo hundumaa intijer ta'uu qaba. Asittis akkuma kanadha. Asitti dabil yookiin desimal gochuu dandeenya gatii waa'ee lafaa waan ta'eef kiiloomeetira squareii waan ta'eef lafa safaraa jirra waan ta'eef desimal gochuu dandeenya. Asitti kiiloomeetira square kiiloomeetira 200 fi walakkaa tuqaa 5 yookiin akkana fa'aa ta'uu waan danda'uuf kun desimal jennee define gochuu qabna. Kanaan achi warri kaan akkuma argitan qubeedha jechootadha. Kanaafi integer yookiin varchar yookiin string jennee define gochuu dandeenya jechuudha. Warra kan define gochuu qabna yoo gara gabatee keenya uumuun qaban jechuudha. So gabatee uumuu utuu hin deemin waa lama uumuu qabna. Waa lama gurguddaa. Tokko gabateen keenya daataa gosa tokko duwwaa qabaachuu qaba. Deebi'ee immoo gabateen tokko gabatee tokkotti haala gabateen information sun qabuutti walitti hidhamuu qaba. Foreign key'dhaa fi primary key wali jijjiiruudhaan. 2 warri column irra jiran yookiin warri sarara gara daataa itti sassaabnu mata dureen daataa isaan jiran daataan isaan qaban daataa akkamii akka ta'e type of data type akka ta'e intijeera moo stringidha moo
inti dhamoo booleyaanii true false dhamoo yes or no dhamoo kam akka ta'e adda baasnee define gochuu qabna jechuudha. Kana lammana gigoone booddee daataa keenya dhiifama daataa gabatee keenya teebilii keenya daataa beezii humne keessatti uumuu dandeenya jechuudha. Egaa gii kana wajjin ilaallee gara viidiyoo isa dhufutti jara kana gosa daataa isaa define goonee gabatee kana tokko tokkoon so gabatee 6 qabaanna daatabeezii uumne jira. Daatabeezii keenya keessatti gabatee 6 kana uumna. Gabatee 6 kana uumnu eeyyee kun furtuudhaa irra deebi'ee immoo dabalamuu qabu. Furtuu yoo ta'e wanti tokko kan isiniif hin ibsine yoo furtuu ta'e lakkoofsi kun tokkoon isaanii tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf 301 al 2 dabalamuu hin danda'u. 301 jennee al 2 dabaluu hin dandeenyu yoo furtuu ta'e. Inni kun dabalamuu hin danda'a fooreenkii waan ta'eef asitti dabalamuu hin danda'u malee iddoo kanatti dabalamuu rakkoo hin qabu. Inni kun garuu kan primary key isa kanaa amma ta'etti unique jennee define goona. Lammata irra hin deebi'amu kun. Inni kunis lammata irra hin deebi'amu. Lammata dabalii hin qabaannu. Sarara kana keessatti dabalii hin qabaannu. Kanatiyyuu primary key, kanatiyyuu qulfii, kanatiyyuu ID godha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo barataa mana barnootaa tokko kutaa tokko keessa jiran yoo lakkoofsa rool nambarii kenneefi ijoolleen lakkoofsi isaanii 2 ta'an namni 2 hin jiru kenna. Ijoollee lakkoofsi isaanii 5 ta'an namni 2 hin jiru kenna. Nama tokkotti namni isaanii kan qabaatu. Akkuma kana jechuudha kunis. Egaa kana booddee goonee define gosa data isa define goonee booddee gara koodiitti deemna jechuudha. Akkamittiin akka create akkamittiin gabatee kana immoo daatabeezii keessa akka galchinu wajjin ilaallaa. Amma har'aa fi viidiyoo kana irratti nu gahaa. Ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii nagaan.